Godina Horroo Guduruu Wallaggaa haana Jimmaraariitti loltoonni sirnichaa wal isaanii waliin ajjeesaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalirbu dhugaa waan qindeeffate qaba. Loltoonni Impaayera Itoophiyaa kaayyoo sirna Impaayerichaa osoo hin beekin fedhaanis ta'u dirqamaan itti seenuun gochoota gara jabinaa uummata Oromoo irratti raawwachaa kan turanii fi jiran yeroo baay'ee walii isaaniitti garagaluun lubbuu isaanii balleessaa kan oolan yommuu ta'u, godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaraariitti loltoonni Impaayera Minilik wal ajjeesuu fi caasaa isaanii hidhaatti naquun himameera. Aanaa Jimmaraaree magaalaa Hundee Babal'aa jedhamutti gaafa waxabajjii 18 2024 ajajaan waraana PPO'nichatti itti aanaa isaa rasaasatti roobsuun erga ajjeeseen booda ofii isaan ofitti dhukaasuun of ajjeesuu isaa jiraattonni magaalichaa himan. Kana malees caasaan bulchiinsa bilisiginnaa onichaa walitti garagaluun akka sareetti wal nyaachaa kan jiran yommuu ta'u, kaabinoonni hidhaman maqaan isaanii Mararaa Gassasaa, Gammadaa Guddisaa, Garramuu Tafarii fi nama kan biraa tokko maqaan adda hin baane torbee lama dura wal hidhanii jiraachuu jiraattonni kun itti dabaluun har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godinni Xarargee aanaa Gubbaa Qorichaa caasaan bilisiginnaa walgahii taasisaniin haala ittiin uummata miidhan irratti marii gaggeessuun saaxilama. Jaalmoo sabaa waan qindeeffate qaba. Caasaan maafiyaa bilisiginnaa uummata Oromoo lafarraa duguuganii fixuuf yeroo adda addaatti walgahii wal waamanii haala ittiin uummata miidhan irratti karoorsaa kan turan godina Harargee lixaa aanaa Gubbaa Qorichaatti lukkeeleen bilisiginnaa walgahii taasisaniin haala ittiin uummata miidhan irratti marii gaggeessuun ifoomeera. Onichatti dararaa hamaan uummata irratti raawwachaa kan jiru yommuu ta'u, Araddaa 21 ganda Qoomee jedhamu keessatti ergamoonni bilisiginnaa kaabinoota aanichaa waliin walgahii guyyaa dheengaddaa jechuun gaafa adoolessa 3 bara 2024 gaggeessaniin namoota sabboontota jedhaman jalaa konkolaataa deddeebisaa uummataatti dabaluun kanneen akka motoraa fi baajaajii hojiirraa dhaabuu akka qaban mari'achuu isaaniitiin hicciitiin keessoo isaaniitii ba'e ni mul'isa. Dabalataanis namoota deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhaman hidhuu fi hiraarsuun karaa konkolaataa bakka garaa garaatti haada yookaan funyoo hidhuun konkolaachistoota dararuun qarshii hedduu gaafachuu akka qaban irratti waliif galanii jiraachuun ifoomeera. Akka jiraataan bakkichaa tokko dubbatetti uummanni aanichaas osoo isaan karoora isaanii kana hojiitti hin hiikne dafee irratti dammaqee karoora isaanii kana jala dhaabbatee ofirraa fashalsuu qaba. Kana hin godhan taanaan booda rakkoo jabaan uummaticha irra gahuu danda'a jedheera. Godin Bunnoo Beddellee magaala Beddellee caasaan bilisiginnaa qabeenya uummata irra saamicha adda addaa raawwatan. Jaaleeraan gameessaa dabalata qabdi. Gareen garboonfataan Impaayera Itoophiyaa kutaalee Oromiyaa adda addaatti ilmaan Oromoo sababa Oromummaa isaanii qofaaf yakkee ajjeesuu, hidhuu, saamuu, mana irratti gubuu, ari'ee qe'ee fi qabeenya irraa godaansisee dararaa ulfaataa ta'e hawaasa nagaa irratti qaqqabsiisuun jiruuf jireenya jibbisiisaa akka hawaasni jiraatu taasisaa jiru. Haaluma kanaan magaalaa Beddelleetti lukkeeleen bilisiginnaa aangoo isaanii fayyadamuun qabeenya uummataa irratti saamicha ulfaataa ta'e irratti raawwataa jiraachuun ibsameera. Kantiibaa magaalaa Beddellee kan turee fi yeroo ammaa abbaa qabeenyaa kan ta'e namni maqaan isaa Habtaamuu jedhamu mana qabeenya uummataa ta'e aangoo isaa fayyadamuun kaartaa gara maqaa isaatti naanneffatee mana gandaa uummanni waloon itti fayyadamaa ture kan seenaaf kaaffee jedhamu uummatarraa buqqisuu isaa keessa beektonni dubbatu. Akka jiraataan magaalichaa tokko jedhutti nuti seenaaf kaaffee kan jedhamu kana mana gandaa fi qabeenya uummataa ta'uu isaa beekna. Yeroo kantiibaa magaalaa Beddellee ture aangoo isaa fayyadamuun kaartaa filaanii gara maqaa isaatti jijjiirrate jechuun miira xiiqiin guutameen dubbata. Kana malees murni bilisiginnaa kun jiraatota magaalichaa saamuun uummanni yeroo adda addaatti himachaa jira. Jiraataan magaalichaa biroo ammoo akkas jedha. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa tokko hanga 8 guddattuu seenaa jedhamu banuun qaamolee mootummaa irraa illee heeyyama tokko kan hin qabne barsiisaa jira. Kana qofa osoo hin taane namichi kun kooleejii illee banuun sagantaa garaa garaan barsiisaa jira. Yeroo barattoonni isaa barnoota xumuran waraqaa xumura barnoota isaanii agarsiisu yookaan teempoo dhorkachuun qarshii fi yeroo barattoota sanaa qisaaseera jedhu. Barattoonniif namoonni miidhaan irra ga'e mana murtiitti mataa jiru. Qabeenya uummataa garmalee saameera. Mana murtiittis mataa waan isaaniif kaffaluuf haqni uummatichaa hanga boo'u waaqatu beeka jechuun miidhaa karaa murna PP kanaa uummata magaalichaa irra gahaa jiru dubbata. Magaalota Oromiyaa birootti illee caasaaleen bilisiginnaa bifa isaan irratti hin beekamneen waan hawaasa fayyadaa jiran fakkaachuun saamicha ulfaataa irratti bobba'anii jiraachuun isaanii baay'inaan ni dubbatama. Godin Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Naqamteetti jiraatoti dhuun ammaati. Jaalbilisa sabaa akka taanu isiniif dhiyeessi. Sirni faashistii PP akkuma duraan sababa Oromummaa qofaaf yakkuun uummata hidhee dararuu amaleeffate godina Baha Wallaggaa aanaa Guutoo Giddaatti jiraatota hidhaatti guuraa jiraachuun ifoome.
Guyyaadhaan gaddaa adoolessa 2024 dargaggoo maqaan isaa Dassaalee Amadee jedhamuu fi dargaggoo maqaan isaa Adda Hin Bahin tokko magaalaa Naqamtee naannoo Boonoo jedhamutti ukkaamsumaan hidhaatti darbatanii darraa jiraachuu namoonni itti dhiyeenyaan beekan ni dubbatu. Dargaggoonni kun jiraatota aanaa guutuu giddaa ganda jireenyaa kan ta'anii fi magaalaa Naqamtee gabaa yeroo dhaqan caasaan bilisiginnaa adamsanii qabuun hidhanii jiraachuu kan himan maddeen keenya bifuma wal fakkaatuun dargaggoonni hedduun qabamuun magaalchitti darraa hamaa keessummeessaa kan jiranii fi dhukkuboota adda addaan miidhamaa kan jiran ta'uu maddeen kun itti dabaluun har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Garuu utuu hin biyya laata argannee yoo dabaru haadhimamaan paartii Laaboor Istaar filannoo UK sagalee caalmaa guutuu argachuun mo'ate Jaalimoona Fayyisaa guutuu gabaasicha akka ta'anutti isiniif dhiyeessa. Hoogganaan paartii Laaboor Keer Istaarmer filannoo waliigalaa UK irratti paartiin isaa injifannoo guddaa erga galmeessee booda haaromsa biyyaalessaa biyyattii keessatti akka geggeessan waadaa galaniiru. Teessoowwan walakkaa ol lakkaa'amuun paartiin Laaboor yoo xiqqaate 326 mo'ateera. Ulaagaa harka caalu hojii mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti argachuuf jiru 320 qofaadha. Muummichi ministeera aangoo irraa kan Riishi Sunak paartiin isaanii koonsarvaatiif qoonni teessoo isaanii gara 131tti gadi bu'eera. Hojiin keenya yaadota biyya kana walitti qaban haaromsuu irraa homaa gadi miti haaromsa biyyaalessaa jechuun Istaarmer dubbate. Aangoon akkanaa itti gaafatamummaa guddaa qaba jedhan. Ayyaana injifannoo Londanitti qophaa'e irratti hojjenne jedhan jijjiiramni amma jalqaba jechuun dubbataniiru. Abdiin biyya waggoota 14 booda egeree ishee deebifachuuf carraa qabdu irratti ammas ibsaa jira jedhan. Qabsoon wal amantaa lola umurii keenya ibsuudha jedhan. Tajaajila mootummaaf ga'umsa qabaachuu keenya agarsiisuu irratti duula cimaa kan goone kanaaf siyaasa gara paabliik sarvisiitti deebisuu qabna. Yoo kana ta'e siyaasni humna gaarii ta'uu danda'a jechuun dubbachuu isaanii Doochii Waleen gabaaseera. Dhaqbii gootichi waraana bilisummaa Oromoo jimaatarraa adoolessa 2024 jennee qabannee dhiyaan isin dhaggeessu gabaasa tarkaanfii waliin hanguyyoo jaarsooti. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Arsade Bashagaraana Liiban Cuqqaalaaf zoonii lixaa Bawallaggaana Galiilaa keessa waraana faashistii PPL waraanni bilisummaa Oromoo boon tarkaanfii diinirra fudhachaa jiru. Du'aaf madoona ta'uu birdabre moora sirnicha keessa wal shakkii falqootiin sanyummaa uume wal ishee wal nyaachisu irratti argama. Jajjabee waraana bilisummaa Oromoo birgeediin caffitumaa Cibraan Erkormaa Buttaan Gaar Cuqqaalaa Dheengadda Adoolessa Daana Liiban Cuqqaalaa bakka addamuun jedhamutti waraana gabroonfata PP uummata daraa turtirra galgalu magaalaa konkolaataa paatirool lamaan galuu fi iddoo hatteetti dhuun tarkaanfii irra fudhatee loltoota 13 irraa ajjeesu sharammoo matu dandamii hin qabne dhabee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Bawallaggaa Haana Galiilaa magaalaa Galiilaa keessa waraana bilchiginnaa rukutaa ool irreef gaachanni uummata Oromoo boonzoon lixaa bobbar bushinni waraana faashistii PP irra tarkaanfii fudhate jabeessu godin Bawallaggaana Galiilaa magaalaa Galiilaa keessatti aleella raawwachuun injifannoo boonsa galmeessa jira. Tarkaanfii magaalaanicha Galiilaa kaleessa adoolessa furganan barii sa'aatii 11:30 galgal sa'aatii 1:30 moora waraana ijoollee biraan Juulaa seenuun baaruu dulachiisee rasaa isaanii dawwatawaachuun oliif gad fiigsee tarkaanfii irra fudhateen du'aaf madoona dhabee jiru. Loltoota bilchiginnaa 30 battalumayyuu ajjeesu 20 madoo ulfaata taasisuun yeroo gabaasuun qindaa'eet madoo isaanii yaalachuuf haarraa ta'ee barbaadaa turuun barama. Lolli galgal dhiinaan addaan waan ba'ameef gabaas dabalata akkaataa adda baafanneen isin hin geenye. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii isatti fufu guyyum kaleessa adoolessa fursaa 9 boot liixu Wallaggaana boojii bulchiis magaal fiiga gaachinaa atteetti dhuun ajaja farli pelolaa kan ofiin jedhu maqaan isaa Saajin Abdii jedhama jeesuun loltoota shammadeesseera. Lolli waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessan bilisummaaf walabummaatti boba'aan irbush inni gatiif injifannoon uummata Oromoo. Kabajamtoota daawwatanii chaanaalaa hojii yaadannoo kannaa yaadni keessan nuyi jibeessin jenna. Akkasii akkuma beekamu dachaalee jirra. Akkasii akkuma beekamu odduun torbii kanaa ijoon guyyaa irraa kalee qaama deemee maal fakkaataa haalli Oromiyaa keessa jirtu akkaataa kan jiru irratti waa tokko waan gaariidha. Akkuma beekamu yeroo ammaa keessatti addi bilisummaa Oromoo waboon akka malee jabaatee leenjisee Oromiyaa keessatti iddoo garaagaraatti namoota guyyaarraan gamaa waan jiruuf qabsoo akka malee finiinsaa waan jiruuf yeroo duraanii Wallaggaatti eegaa turte asii shawaa seenee jira. Leenjisee bobbaasaa jira. Haa ta'u akkuma beekamu yeroo ammaa keessatti xiqqoo mootummaan namoota siyaasaa namoota tokko maataa yeroo dabree walitti dhengee maallaqa bitee ture waboo cabsuudhaaf tattaaffii garaagaraa godhaa ittuma fufaa jira. Yeroo ammaatti wanni inni godhaa jirus kan binni bitu hoogganaa inni bitamus waboo cabsuudhaaf waan takka godhuu dandeenye yeroo cabuu bira jiru yeroo itti biyya bilisoomsu bira waan ga'aa jiraaf. Guyyaa dheengaddaa abdii bilee paartiin badhaadhinaa uummata miseensota mootummaa fi namoota hanga tokko dirqiin baasanii Naqamteetti Wallagga Naqamteetti
gabaabaa irratti biyya isaanii irratti muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad yaasee ture. Achirratti yaada bareedaa hanga tokko dabarsee ture. Haa ta'u muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad eega dhufee biyya bulchaa jiru waggaa jaha jira. Gaaffii Oromoos takka deebisee hin qabu. Afaan yoo dubbatu waan gaggaarii dubbata, afaan isaa deema. Akkas kanaaf injifannoon kan uummata Oromooti. Waboon keenya jabaadhu, waboo malee bilisummaan hin dhufu. Akkasii hin jenna qeerroo fi qarreen keenya. Akkasii warreen chaanala keenyaaf haaraa taatan illee laayik, sheer, sabskiraayib godhuudhaan yaadallee nu barreessaa. Illee amma shaakallii yuutuubii irra jirra.